Ay, ajaa'ibuma Sumayyaa nama bakka maqaadhuma mucayyoo irraa fattee jechuudha. Maannaaf baraatuma maannaaf banaat Sayyidii Agabbaat miistii hanjiina shaa siigaa haati mana haadha manaa Sayyidii eenyu maqaan ishii ture? Ara Sumayyaa kana hundamu bannaatish jechuun amma bakka kanatti jechuudha waan nama dhibu namoonni baay'een kan ayyuutti murteessanii siin jiranii kan ayyuun bolugooti jedhanii siin jiranii kan ayyuu seenaa haaraa galmeessistee seenaan akkanaa galmaa'ee hin beeku jedhanii siin jiranii namoonni baay'ee waa baay'ee jedhu jechuudha. Ani bakka kanatti hin murteessu garra jettu Sayyidoo fi maallaqa isaa baasee jira waciitti ta'ee jira. Ayyuu fi salphattee jirti. Akkamitti salphattee hoonaan jettanii jalqabarraa gaafa piraankii godhan sana daandii irratti baasanii ishee salphisanii turanii jechuudha. Micayyoon kun amma akkuma argitanii mee viidiyoo kana ilaallee walitti deebina. Lubbeen garuu azaazimasheenyaa taa'anii baataanii as gaafataasheenyaa. Viidiyoon kun haaraadha jechuudha. Viidiyoon kun erga cidhaa asiiti. Viidiyoon kun har'a kaleessa galgalamoo har'a lakkifame natti fakkaata jechuudha. Ayyuun jiraachuu ni jirti. Eenyu bira jirti kan jedhamudha. Kan gaafii namatti ta'u amma ayyuun eenyu bira jirti. Jireenya ni jirti jechuudha. Lubbuudhaan ni jirti. Ana amma dura kan na shakkisiisee ture micayyoon kun lubbuudhumaanuu jirti. Sila micayyoo kanaa ergii waa takka jechuun rabbi nama haa baasuti. Namoonni tokko beektanii gaafa cidha godhatanii abbaa manaa dhiiris kan hin jira wanta akkana dhugaadha jechuudha hin jira. Mee amma namoonni waan akkanaa kana dhageessanii beektan koomentii barreessaa. Dhiirotas ta'ee shamaras ta'ee heerumanii yookiin immoo fuudhee gaafa dubartii dhiirri fi dubarri walitti dhufanii bakka wanta tokko mudannoo wayii kan mudatu ni jira. Tarii micayyoon kun wanti sun isee mudatee beekaa dhoksanii waan akkasii bakka sammuun namaa waa baay'ee yaaddee mitiire waan akkasii yaadeen ture jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Anama biyya keenyatti yeroo tokko mudannoon akkanaa kun mudatee jira beektanii dhageen jira jechuudha. Dhagee maali argeetti ni jira mudannoo naannoodhuma ollaadhuma keenyatti kan mudate. Gurbaan sargii diggisanii raawwatanii bakka sargii dilli kan jedhe sargii uummanni yaa'ee dhufee diggisanii intala fudhatanii manatti galfatanii sanaan booda intalaa fi gurbaa walitti dhiisanii gaafa wal biraa deemanii gurbaan achumaatti hafe jechuudha. Maal akka ta'e hin beekamu. Irrukuttee ta'ee bakka maal akka ta'e hin beekamu kaachumatti hafe jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee tokko bachi nama sagannanaa waan akkanaa jechuun bakka wanti kunis tizzi sammuu keessa na dhufe dhugaa waaqaa jechuudha. Gaafani wantoota sana achi na badde maal isaan jedhani waan sanatu tizzi natti jedhe dhufe bakka zignanni na jedhe akka malee jechuudha. Tokkoffaa immoo deebisee raawwatee wabiini na dubbiste jechuun isaas ndii akkamti mucayyoon kun tasa wanta takkantini jettee yeroo akkasitti bakka jechuun jira mitiire gaafa namsee sitti dhuftu si dubbisti. Tarii mucayyoon kun isatti dhaammachuu barbaaddee waan akkasiiti. Kana jiru bakka keessa koo keessa baay'ee takka sodaadhe jechuudha. Baay'ee takka dhugaa rabbi baay'ee takka sodaadhe. Ofumaan waan isimaa keessi kan koo bakka baay'ee takka fayyaan hin qabu. Isinii mee jira namni viidiyoo kan koo kan kaleessa galakkisee hanga dhumaatti dhaggeeffattanii rakkina kan koo hin beektu jechuudha. Namni hanga dhumaatti dhaggeeffattan qalbiidhaanii. Kanaaf ofumaaf waan keessa kan kooti dhugaa rabbi erga garra kun guyyaa muluu bu'aa olee jechuudha. Akkuma na argitanii bu'aan olee jechuudha bakka lafumaa ka'ee maaliin godha waan godhuun qabu ka yeroo kanatti odoo garbiyyaa deemas jiranii amma tokko namni amma kanas jiruu fi kan biyya jiru tokko miti gargaarsumaaf illee nama gargaaruudhaaf illee innaa biyya bakka biraa yoo jiraatan yoo maallaqa harkaa qabaatte jechuudha wanti hundinuu kan waa gochuu dandeessu. Sababa kana ta'eef asuma teenyee imimmaan keenya lolaasaa jira jechuudha. Ana qofa miti namoota baay'eetu jira. Gubbaa keenya uffanni nu dhoksa uffata uffannee gaafa deemnu wanta keessa keenya jiru umtuu namni nuuf hin beeku jechuudha.
uffanni nurraa bareedee raawwatee nu dhoksa waan ta'eef keessa keenya. Kanaaf iyyuu jechuudha sababa sanas walitti qabadhee bakka bisiccitti hin jedhen jettanii dhugaa waaqayyo bisicci bakka akka maleedha. Namni namaaf hin beeku waa baay'ee namaan jechuu danda'a, jechoota baay'ee namaan jechuu danda'a, garuu immoo rabbi keessa namaa hin arga. Inna baay'ee tokko sodaadheetiin hin ture jechuudha. Keessattuu maatiin micayyoo wabii irratti dhaadataa turanii bakka sumata akkana godhee sumatu fuudhee sumatu maal jedhee sutu dhoksee jira maal jedhanii bakka baay'ee tokkotti dhaadatanii hedduu takkan sodaadhee fi dhugaa waaqaa jechuudha. Rabbiin kan na arguudha. Hedduu takkan sodaadhee fi garuu immoo haalicha gaafa ni ilaalu micayyoon lubbuudhaan jiraachuu hin jirti. Lubbuudhaan jirti erga taate immoo eessa akka jirtu odumallee waan tini jedheeti agana waan nama sodaachisu miti jechuudha. Viidiyoo ishee akkasarraa dura mana haadha kakuuttiin argee mana fayyootti jechuudha. Achiin dhaqee raawwadhee intini ishee tiiktookii sharchi godhee gaafa dhaqee ilaalu achii sirbiti haadha koo sirbiti. Ajaa'ibuma qabdi dhugaa micayyoon sun fayyaa miti. Fayyaa miti dhugaa rabbi fayyaa miti malee mala sammuu nu doorsite. Hojii keenyaadha baay'ee hojii keenyaadha. Ani shakkeen ture bareessiniin hin jenne viidiyoo sana keessa dhaggeeffattanii hangalumaatti namni dhaggeeffatta waa baay'ee hubattu viidiyoo tiyya sana keessaa jechuudha. Bakki namni itti naaseenis hin jiru ijoollee baay'ee itti naasee obboleewwan isiitti haasee obboleessa wabii faana haasee bakka ciniinniqqi jedhe dhugaa rabbi ciniinniqqi jedhe jechuudha bakki namni itti naaseen hin jiru. Innaa viidiyoo sana keessatti immoo isin himeetiin hin ture. Tarii mucayyoon kun waan kana ta'e yaaddee jirti. Ani dursumaayyuu jechuudha jaalalli isiin Sa'idoodha qabdu soba akka ta'e natti mul'ate kaa'amma. Amma durumayyuu ani yaadeen ture ammumayyuu jaalalli isiin Sa'idoo si jaalladhe jechaanii turte durumaaniyyuu sobadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf ijoolleen warri kuni hiriyoonni Sumayyaan faanii maallaqa barbaadeeti jechuu danda'u jechuudha. Jedhaa turanis walitti baqqallu jechaa turan jechuudha. Durumaaniyyuu nurratti guddachuudhaaf irratti guddachuudhaaf maallaqa irraa nyaachuudhaaf jechaati kan isaan turani. Garuu micayyoon kun harka ishee deeffachuudhaaf jechuudha. Ani akkan ani yaadate akka tilmaama kootitti waan boru dhaga'uudhaaf jirtanii dhugaa rabbii waan boru dhaga'uuf jirtanii waan kana maal jette micayyoon sun naan jettani. Micayyoon nama miti. Micayyoon lafa jala deemti dhugaa akka bofaa lafa jala deemti jechuudha. Kanaaf akkana qallattee anus anaanuu naan jedhani kan ishee darani jechuudha. Qallinni dhugaa dubbachuudhaaf innaan ilaalu. Ana garuu sareen kana fi beektu reedhaan eegee gadi qabeettiidha. Inna garuu la amma tokko maan jedhu anatu jaalatti fakkaate amma takka xiqqoo bakka baay'ee qalloodha ishiin miti ishiin baay'ee qalloodha. Inna zadee isiin zadatte kana isiniif hin galle dhugaa dubbachuudhaaf anaa galteerti dubbiin isii. Isa isaan miidiyaa irratti karaa irratti baasanii uummata aga sanaa irratti isii awwaarradan sana isin illee harka deebisteefi. Harka deebisuu fi dhugaa rabbii waan kana isiin goote taana kanaaf kana isiin goote taanani micayyoon kun abaaramuu hin qabdu. Hin abaarinaayyuu hin arrabsinaayyuu jechuudha. Dubartiin akkana eessa jirti? Eessuma jirti mee dubartiin akkana of onnattee waan kana sammuu isiitti tilmaamtee kana gochuun qaba isin jaaladha jedheeni akka inni na jaalatu taasisee sanaan booda waan kana isa irratti hojjechuun qaba. Jettee dubartiin namti waan kana tilmaamtu hin jirtu jechuudha abadan hin jirtu. Dhugaa dubbachuudhaaf hin argitanii har'a boruu argitanii micayyoon kun yoo waan kanaafan kana godhee sababa kanaafanidha. Sababa isaan akkasittiin na awwaarradaniif anis isaan awwaarrade jettee hosin gadi baatee nuun dubbatin hin argitan. Bakka akkumatti natti mul'ate akkanumatti yaanni isii akkanumatti natti mul'ate. Sijjamar gaafa dhaqee tiiktookii isiirraa argee too isiin achirraa caffattu argu maal fidduudha bara. Sirbumti isiin itti sirbaa turteeyyuu waan ta'e qinee wayii qabdi. Sirbaa maariffaatiin natti fakkaatti. Qinee wayii qabdi simtuu bakka amantaa maxaallaachuu waan jettu wayii natti fakkaatti. Maal fiddu? Nan kolfa maalan godhare. Nan kolfa dhugaa rabbi nan kolfa guyyaa muluu boo'an walii amma nan kolfa. Hojii keenya addaayyuu numa nuun taphatte dhugaa. Garuu seenaa ajaa'ibaa galmeessite dhugaa rabbi. Seenaa ajaa'ibaa jechuudha. Takkaa dubartiin takka gootee hin beekne. Waan ajaa'ibaati kun seenaa adda. Silmayyuu Oromoon bara waanuma adda addaa galmeessisaa deemaa jirra. Ajaa'ibuma kan kee kun immoo sirma dhugaa dubbachuudhaaf.
Ai